Ashamaarka fuune kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu arraaf qopheeffanne qabannee dhiyaanneerra. Aga xumuraa oduu keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Oduu waliin ani Kaffaaloo Baqqalaatii duraan dursee hangafoota oduu. Balaa sigiga lafaa godina Walaayittaa mudateen lubbuun namoota 11 darbuun gabaafame. Itiyoophiyaan haaromsa imaammata dinagdee taasisuu ishee hordofee maallaqa biliyoona 27 ta'u qaamota adda addaarraa argachuu beeksiste. Buna tajaajila tuurizimiif oolchuu waliigalteen mallatteeffame. Muummeen ministeeraa Baangilaadesh mormii isaan mudateen biyyaa ba'an. Dubartii Ameerikaa bosona dhiyaa Indiyaa keessatti hidhamtee osoo wadwaattuu argamte. Oduu bal'inaan balaa sigiga lafaa godina Walaayittaa mudateen lubbuun namoota 11 darbuun gabaafame. Gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Balaa sigiga lafaa godina Walaayittaatti wixata kaleessaa naannoo sa'aa 5 aanaa kaa'oo Kooyishaatti mudateen lubbuun namoota darbuun gabaafameera. Balaa mudate kanaan lubbuun namoota 11 darbuu kan ibse biiroon komishinii godinichaa baay'inni namoota du'aniis kanaa ol ta'uun akka danda'u yaaddoo qabu ibseera. Yeroo dhiyoo as rooba gannaa waliin wal qabatee kutaa biyyattii iddoo garagaraatti lolaan guutinsi laggeenii akkasumas sigigni lafaa mudachaa jiraachuu kan balaa sigiga lafaa torban darbe godina Kafaatti mudateen lubbuun namoota 200 olii kan darbe ta'uu yaadachiisuun biiroon komishinii godinichaa uummanni of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu akeekkachiiseera. Itiyoophiyaan haaromsa imaammata dinagdee taasisuu ishee hordofee maallaqa biliyoona 27 ta'u qaamota adda addaarraa argachuu ishee beeksiste. Gabaasa dabalataaf Abdii Sabaan. Mootummaan Itiyoophiyaa haaromsa dinagdee sharafa biyya alaa gabaa giddu galeessa godhate torban dura gaafa adoolessa 22 bara 2016 irraa kaasee hojiirra oolchuu isaa hordofee biyyattiin doolaara biliyoona 27 ol argachuu ishee deetaan ministeera faayinaansii Itiyoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaaleen ibsaniiru. Imaammata dinagdee haaromsuuf taasisu waliigalteerra gahamuu isaa hordofee Itiyoophiyaan waggoota 3 dhufan keessatti doolaara biliyoona 16.6 baankii addunyaa irraa liqaan akka argattuu fi kana keessaa amma doolaarri biliyoona 1.5 ragga'ee akka jiru akkasumas fandiin maallaqa addunyaa IMF immoo waggoota 4 keessatti kan gadhiifamu liqii doolaara biliyoona 3.4 mallatteessuu isaa ibsaniiru. Daballii gatii sharafa biyya alaa irratti taasifame hordofee daldaltoota gatii meeshaalee irratti taasisan irratti tarkaanfiin fudhatamuu ibsanii mootummaan haga adoolessa 27 darbetti qofa manneen daldalaa 2200 ol saamsuu isaa beeksiseera. Mootummaan qaala'insa gatii tasgabbeessuuf tarkaanfiiwwan fudhatu ni deeggarra ka jedhan xiinxaltoonni isaan keessaa ogeessa diinagdee ka ta'an Amaayyuu Nuraddaa tarkaanfiin kun rakkinicha hin furu jedhee kanarraa garuu mootummaan qaawwa gabaa jiru guutuuf yaalii taasisuu qabaa jedhe. Mootummaan imaammata diinagdee haaraa kana hojiirra osoo hin oolchin dura waggoota darbanitti oomisha guddisuuf dameelee biroo irratti qophii gahaa taasisaa turuu isaa ibseera. Qormaatiilee isa waliin haaromsi imaammata diinagdee Itiyoophiyaan taasifte gaariidha jechuun hayyoonni diinagdee falman kan jiranii fi kanneen rakkoo nageenyaa amma biyyattii keessa jiruun investimentiif rakkisaadha jechuun yeroon isaa amma ta'uun irra hin turre jechuun kan falmanis jiru jechuun ibsaniiru. Buna tajaajila tuurizimiif oolchuu waliigalteen mallatteeffame. Gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa fi komishiniin tuurizimii Oromiyaa buna tajaajila tuurizimiif oolchuuf waliigaltee mallatteessaniiru. Waliigaltichas komishinarri komishinii tuurizimii Oromiyaa Aadde Lalisee Dhugaa fi daayirikteera olaanaa abbaa taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaa Dr. Addunyaa Dabalaa mallatteessaniiru. Aadde Laliseen sirna waliigaltichaa irratti biyyattiin oomisha bunaa qofa irraa sharafa biyya alaa argataa turuu dubbatanii waliigalteen amma taasifame buna tajaajila tuurizimiif oolchuun galii dabalataa biyyattiif argamsiisuuf kan ta'uu himaniiru. Dr. Addunyaa Dabalaa gama isaaniin bosona bunaa keessatti loojiiwwanii fi bu'uuraalee misoomaa ijaaruun buna biyyattii beeksisuuf qindoominaan ni hojjetama jedhan. Muummeen ministeerotaa Baangilaadesh mormii isaan mudateen biyyaa ba'an. Abdii Sabaan gabaasa dabalataa qindeeffateera. Ministeerri muummee Baangilaadesh Sheek Hasiinaa hiriirtonni masaraa mootummaa weeraraan aangoo gadhiisanii biyyaa baqachuu isaanii ibsameera. Bara 2009 aangoo qabatan ministeerri muummee Hasiinaa battala mormiin hammaate hiriirtonni masaraa mootummaa seenanitti helikopteraan gara Indiyaa magaalaa Agartaalaatti akka balali'an gabaafameera.
taatee kana booda hoogganaan humna waraana biyyattii jeneraal Waakem Yuuziizaman lammiileen biyyattiif dhimma kana laalchisee haasaa taasisu jedhamanii eegamaa jiru. Haa ta'u malee yeroo qondaalli waraanaa kun haasaa ni taasisu jedhamee eegame barfachaa jiraachuutu himame. Barfannaa isaanii kanaaf wayita deebii kennan qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuuf akka yeroo fudhatanii fi mootummaan ce'umsaa hundeessuuf irratti akka waliigalan dubbatanii jiru. Pireezidaantiin biyyattii Mohammad Saabuddin waliin mari'achuun haala akka mijeessanii fi dhuma guyyichaatti biyyattiif furmaata akka argamsiisan ka dubbatan qondaalli waraanaa kun paartilee morkattootaa waliinis dhimma kana irratti dubbachuu isaanii eeraniiru. Garuu eenyu akka mootummaa hoogganu hagammaatti hin ifamne. Hiriirri Baangilaadesh erga eegalame bubbulus garuu magaalaa Daakaa keessatti wayita mormitoonni kumaatamaa lakkaa'aman ba'an ministeerri muummee biyyattii aangoo gadhiisanii baqachuuf kan murteessan ta'utu gabaafame. Taateen kun mudachuu guyyaa tokko dur poolisoonni namoota hiriira ba'an hiriirtota keessaa yoo xiqqaate namoonni 90 ta'an du'aniiru. Hiriirtonni gaariin mana jireenyaa ministeera muummee Asiinaa kan magaalaa Daakaa keessatti argamu haleelaa turan. Hiriirtonni iddoo jireenyaa ministeera muummee Asiinaa seenuun weeraruu qofa osoo hin taane saamaa turaniirus jedhameera. Suuraalee fi viidiyoon iddoo mana jireenyaa ministeera muummee Asiinaa magaalaa Daakaatti argamu keessaa ba'aa jiran wayita hiriirtonni ol seenuun meeshaalee garaagaraa fudhatan mul'isu ilaalamaa akka turetu gabaafame. Hiriira mormii ji'a darbirraa eegalee gaggeeffamaa tureen aangawoonni mootummaa hiriirtota irratti humna fayyadamuun haga yoonaa namoota 300 ta'an ajjeesaniiru. Hiriirri mormii kun mootummaa irratti kan eegale ji'a darbe keessa yoo ta'u ka'umsi isaas gaaffii barattoonni hojii mootummaa kootaadhaan kennuun akka hafu gaafatan irratti ture. Hiriirri kun wayita jalqabu naga qabeessa ture. Booda garuu guutummaa biyyattiitti hiriirri mormii mootummaa irratti eegalame. Hiriirri kun babal'achuun kutaalee biyyattii keessatti hokkaara uume. Ministeerri muummee biyyattii akka aangoo gadhiisanis gaaffiin eegalame. Gabaasonni ba'aa jiran ministeerri muummee Baangilaadesh gara biyya ollaa isaanii kataate Indiyaatti baqachuu mul'isu. Bulchiinsonni Baangilaadesh daangaa Indiyaatti argaman hedduun hidhattoota waliin wallaansoo keessa ka turan yoo ta'u, Sheek Hasiinaan wayita bara bulchiinsa isaanii keessatti hidhattoota Baangilaadesh keessa jiraatan faallaa Indiyaa dhaabbataniin lolaa turan. Kun ammoo michummaa Indiyaa waliin qaban akka cimsu taasise. Sheek Hasiinaan bara 2022 wayita Indiyaa daawwatanitti mootummaaf humni waraanaa Indiyaa erga bara 1971 Baangilaadesh walabummaa gonfattee kaasanii akkamiin akka isaan cina dhaabbachaa turan uummata isaaniif ibsanii turan. Haa ta'u malee michummaan isaanii Indiyaa waliin qabanii fi gargaarsi isaan argatan kun mormitoota biratti hedduu qeeqsisaa ture. Rogeeyyiin akka jedhanitti Indiyaan paartii osoo hin taane uummata Baangilaadesh gargaaruu qaba ture jedhu. Dubartiin Ameerikaa bosona dhiyaa Indiyaa keessatti hidhamtee osoo wadwaattu argamte. Gabaasa dabalataaf Lalisee Siisaay. Dubartiin Ameerikaa kun hidhamtee kan argamte Indiyaa bulchiinsa Maharashtiraa jedhamutti yoo ta'u maqaan ishees Laliitaa Kaayi jedhamti. Laliitaan dubartii ganna 50 yoo taatu torban darbe bosona guddaa Araddaa Siniiduu Duurgi keessatti kan argamte. Watwaannaa ishee lubbuu baraarsaaf iyyatte jalqaba tiksee horiitu dhaga'e. Tiksoonni horii kunneenis poolisiif wanta argan himan. Poolisoonnis qaqqabanii cancala dubartiin sun ittiin hidhamte irraa ciranii lubbuu ishee baraaran. Aadde Kaayi yeroo sanitti guutummaatti laamshoftee laaftee argamu hordofuun gara hospitaalatti kan geeffamte yoo ta'u ergasii booda suuta fooyya'aa dhufuu isheetu himame. Kanuma hordofee yaala dabalataaf gara hospitaala fayyaa sammuutti geeffamuu hakimoonni ishee yaalan himaniiru. Barreeffamaan yaada ishee poolisiif wayita ibsitu Kaayi abbaan warraa ishee cancalaan hidhee nyaata fi bishaan dhabdee akka duutuuf bosona keessatti dhiisee deemuu himatte. Poolisiin odeeffannoo isheen kennite bu'uureeffachuun abbaa warraa ishee kutaa kibbaa Taamil Naaduutti barbaadaa akka jiru ibseera. Garuu aadde Kaayi erga baraaramanii guyyaa torba guutus eenyuun akka isheen geeffamte akkamitti bosona san keessa akka dhufte eenyu akka mukatti ishee hidhe maaliif akka hidhamte ifatti hin beekamu. Tikseen loonii kun dubartii kana bosona keessatti wayita arguu sagalee guddaadhaan iyyaa otoo jirtuutiin dhaga'e jedhe. Yeroo bakka isheen itti hidhamte dhaqutti miilli tokko mukatti hidhameen arge akka bineensatti iyyaa turte. Sana booda jiraattota naannichaa fi poolisiin waame jedha yommuu dubbatu. Poolisiin kooppii paaspoortii ishee lammii Ameerikaa ta'uu ishee ibsuu fi kaardii aadaar waraqaa eenyummaa
eenyummaa addaa lammiilee Indiyaa fi teessoo manaa ishee Taamil Naaduu jiru argachuu himan. Kana malees poolisiin bilbila moobaayilii, taabileettii fi qarshii Indiyaa 31 yookaan $370 dubartii kana harkatti arguu himeera. Kunis hannaaf jecha taatee raawwatame jedhanii akka hin shakkine taasise. Tikseen kun dubartii kana arguun carraa gaarii dubartiin kun argatte akka ta'etti namoonni naannoo sanaa dubbatan. Bosonni dubartiin kun keessatti argamte bal'aa waan ta'eef osoo namni iyya ishee hin dhageenye guyyootaaf turuu dandeessi turte jedhu. Poolisiin jalqaba gara hospitaala naannoo sanatti argamuutti geessuun booda gara hospitaala bulchiinsa ollaatti argamuutti geesse. Dursaan kolleejjii meedikaalaa Go'aa jedhamu Dr. Shivanandi Bandeekar gaazexaa The Indian Express jedhamutti akka himanitti miila isheerra madaan jira akkasumas rakkoo fayyaa sammuutiin rakkataas waan turte fakkaatti jedhan. Yeroo ammamiif osoo nyaata hin nyaatin akka turte hin beekamu garuu qaamni ishee ijoon hanga tokko tasgabbaadha jedhu Dr. Bandeekar. Haalli fayyaan dubartii kanaa fooyya'ee gara hospitaala fayyaa sammuu bulchiinsa Maharashtiraa keessatti argamutti geeffamte. Amma haalli fooyyee ishee tasgabbaadha jechuun itti gaafatamaan hospitaalichaa himan. Qoricha fudhachaa jirti, nyaata nyaachuu eegalteerti, namoota waliinis haasa'uu eegalteerti, waan feetu ni haasofti, afaan Ingilizii qofa beekti jedhan hakimiin kun. Akka poolisiin jedhutti aadde Kaayiraan Ameerikaa keessatti shubbistuu turte yoogaa hojjetti jedhan. Gabaasaaleen muraasni akka akeekanitti gara Hindiyaatti waggaa 10 dura kan imalte dubartiin kun Taamil Naaduun yoogaa barataa turte jedhame. Achitti abbaa warraa ishee waliin wal baran jedha gabaasni miidiyaalee kun. Gabaasaaleen kaan ammoo guyyoota lamaaf hoteela Go'aa erga turtee booda gara magaalaa Moombaayitti imalte. Haa ta'u malee dubartiin kun akka itti bosona keessatti hidhamte torban darbe argamte irratti odeeffannoon ifa ta'e hin jiru. Aadde Kaay abbaan warraa ishee bosona keessatti mukatti ishee hidhee akka deemuu fi bishaanii fi midhaan malee guyyoota 40 turuu himatte. Dhibee sammuu hamaatiif marfeen akka kennamuuf kan dubbattu dubartiin kun marfeen fudhatte kun ammoo mangaagaa ishee akka hin sochoone fi bishaan hin dhunne waan ishee taasiseef soorata karaa hidda dhiigatiin akka kennamaafif ture ibsiteetti. Poolisiin himannaa isheen dhiyeessite kana qulqulleeffachuuf akka isa dhibe hime. Namni tokko bishaanii fi midhaan malee guyyoota hanga kana dheeratu ni tura jedhee akka hin amannellee dubbate. Poolisiin himannaa yaalii ajjeechaa abbaa warraa ishee irratti kan bane yoo ta'u dhimmicha bal'inaan akka qoratuufis garee tokko gara Taamil Naaduu bakka jireenya yakkamaa saniitti ergeera. Abbaan warraa dubartii kanaa hanga ammaa poolisiin bira kan hin geenye yoo ta'u miidiyaa irrattis bahee yaadni inni kenne hin jiru. Poolisiin odeeffannoo dabalataa argachuuf moobaayilaa fi taabileettii dubartii kanarraa arges qorachaa akka jiru himameera. Imbaasiin Yuunaayitid Isteet Deelhii jiru poolisiin akka qorannoo dhimma dubartii kanaa saffisiisuuf dhiibbaa gochaa jiraachuu miidiyaan gabaaseera. Imbaasichi dhimmicha irratti garuu yaada kennuu ni dide. Dubbi himaan tokko sababa seera iccitii dhuunfaa Yuunaayitid Isteet kan odeeffannoo dhuunfaa dabarsuu dhorkuuf gaaffii kanaaf deebii kennuu hin danda'u jedhe. Egaa kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Sagantaalee caffee miidiyaa biroo waliin turtii gaarii.